بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمتو تهواسكين يبكو تقراقراتي السنيدة وجوجتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام النكين يبكا سنجلتن وجسنك كبو سنين جيتا ويا رانتنا دا كيسم ما جبا أبا أنقفوت مناشدا كانتان gara godina buunu bedele ana coora kumbaabete kan argaman keessummaa jabaa wajjin inshallah turtii kan waliin gonuta gamanumaan gara keessummaa keenyaatti sin dabarsa sheekh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها المسلمون الأكارم في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله حواسا كينيا كيسوما كينيا غاغويا الراتاتني غرا تي في متان كانت فوكسني في بيدو غرا توما سنين جتا مي سم مكان كيسن اينو سنين جان مكان كيا غا خضر محمد جدما دالوني كانكو انا غاترا كيسا تاچ كانكو موجيرني اما ايغا دلد وغا سغاليتي كاسه چورا kumbaabee keessa jira daaruma isaatti modaloonni kan koos mee bakki dhaloota keessanii aanaa kan bakka kam jettan aanaa gaatiraa jedhama lafattiin sun har'aynoon ta'e kubboo jedhamti ammallee biyyi kan irra jiru fuullee biyya keenya boora kan jedhamu fi kubboo abbaamijii shongaa kan jedhamu nagummaadhaan nama dharra jiran isin immoo inone aanaa gaatiraa keessa oola ani immoo irra eessa keessa jira ganda uutaanone kan jedhamu aanaa cooraa ganda uutaanone godina beddellee keessa kan jedhamu achi jira ofii goote singaatiraatti dhalatanii maashaallah erga dhalatanii simmee baratti dhalatanii yaadatanii amma sin dhaloota keessan jechuu barakin keessa dhaladhe yaadadhu haati kan koo herumuun isaanii bara arbanyaan dhufee xaaliyaanii kaasu sana jedhanii waggaa lama sanatti obboleessi kan koo ishee Hussein Muhammad kan jedhamu dhalate waggaa lama isaanii waggaa tokko garaa taa'anii waggaa lama hodhaniyan immoo waggaa tokko garaa taa'ee eegantanaan dhaladhe jechuudha. Akkasii gaatiraatti dhalatanii maashaallah mee sheeka keenya sin umurii keessanii waggaa meeqaatti quraana qabu eegaltanne? Amma umrii kan kootiin waggaa 77 natti fakkaataa dheengaddi jarri assaban natti manu akkaatuma ra'ayyiidhuma yaadaan waggaa 77 natti fakkaata. Umuriin keessan ammaan keessa jirtan hojjetu. Maashaallah amma dachaa rabbiin sana jiraachisu. erga dhalatanii booda umurii keessa waggaa meeqaatti barnoota islaamaa yookaan quraana eegaltanis? Quraana dhaladhee waggaa 7tti gale. Umurii keessa waggaa 7tti eegaltanii? Waggaa 7tti galee deebiin biratti eegaltan sheeka injeroon biratti naannoo kamitti eegaltan? Biyyuma itti dhaladhe sana Sheekh Abdallaa Abbaa Billoo kan jedhamanu adaadaa kan koo fuudhan obboleetti abbaa kan koo fuudhanii isaan tuyyuu diiduu deemanii diiduutti qara'anii deebanii dhufanii ijji isaanii kun hin argu isaan irrattan jammare ansa biyyi waan hin ta'eefiitti deddeebi'een keessaa ba'aa isaanumatti jammaree ka'ee tan dhaqee qur'aana juz'ii 9 moo maal ga'ee achirraa Sheekh Abdurrahmaan Yaasin kan jedhamu ganda Hawaayeen bir keessatti wajjiniin utuu qaraanu achii dhufanii isaan na biraa galanii jennaan nan bade isaan duukaa bu'e. Agen ganda Hawaayeen biritti qara'ee quraana kan. Hawaayeen bir naannoo kam Hawaayeen bir kun aanaa kamii bakka kam? Aanaa Cooraatii ganda Hawaayeen bir jedhama. Naannoo sun Koboloo jedhama. Naannoo Kobolootti dhattanii qaraatan. Koboloo kan jedhamu sanatti tan qara'ee. Bakka dhaloota keessanitti akka qaraatanii booda. Juzii 9 achitti qara'ee achitti dhaqee sana qara'ee achimmoo waggaa tokkoon taa'e. Cooraa Kumbaabee naannoo Hawaayeen bir. Naannoo Hawaayeen bir naannoo Koboloo sana. Waggaa tokko teessanii. Waggaa tokkoon taa'e deessa. Waggaa tokko teessanii juzii meeqa qaraatan? achitti gaa quraana kana dhaqee nama suura ala imraanitti tan qara'ee achi ol jechuu subni kee du'anii naan jedhan jennaan subni kee du'an jedhe durbiin koo tokko ishee Jamaal Abbaa Duraa kan jedhamu na fuuchuu dhufe jennaananii ishee ka tokko tachii qoricha kennu dhufee kitaaba bansiisee abbaan hinduu ta'een fayyu ta'een beeku kai dhaqee abbaa gaafadhuu naan jedhe lakki ani eegan quraana gara wad dhufe an sheeka quraanaa wajjin salal janaazaa dhufu malee siduu kan galuun jedhaan achuma na biraa galee bultii 7 sana siduu ani yeessumni koosun achuma lammata sheekin suni Sheekh Hussein Amde Tsiyoon jedhamu isaan kam
isaanii awaayin birjira sun naannoo koboloo sun Sheekh Hussein maaliitti amde ziyoon jedhamu abbaan isaanii qeesiidha. kajuu sagalirraa haga suuraa Imraanitti qaraate Achirraan ka'e salaatul janaazaa wajjin dhagne achi deebi'ee dhufee achuma taa'ee irratti waliin ga'ee ji'a afuruma maal dabaladde. bakka kobolumatti deebi'ee Kobolumatti deebi'ee Cooraa maqumbaabee achumatti han baasee Qur'aana. maashaallah juu soddoma qaraatanii mee sheeka keenya erga Qur'aana baasanii booda imalli keessan garamtu Imalli gaachuma nan deebi'an biyya waan ulamaa'iin keessa kitaaba qaraa'isu kan hin jire Sheekh Baaboor kan jedhaman tokko Ganjiidha hawaa gabbaa keessa jiru. Isaantu kitaaba Shujaa'ii kana Abuu Fadl qaraa'isu jedhan. Sheekh Hasan kan jedhaman sheekota dhimmuutummoo seemmaa gurraachaarra jiru jedhan. Sheekh Daawud Abbaa Booqaa kan jedhaman tummoo Gujii jiru. Jara kana argeedhaan Qur'aana qara'u kana. Achi mana ga'ee deebi'een kitaaba bitadhee achittan deebi'atu hin jedhu anaa dhaqee ji'a ja'a ga'e Sheekh Abdurrahmaan isaan shariikaa gootii kun sheekonni dawwee tokko dhufan Sheekh Ibraahim kan jedhamanu dhufanii Uutaa Suunaa Gubbenonee kan jedhamu Sheekh Kadir Bariisoo jedhan fidanii dhufan. eessaa fidanii Eessa yaanfayi fidu eenyudha maa inni toobbaadhaa fidu dhaqanii toobbaadha dambiittuu kitaaba qaraanu sheekota bidirsaa irratti. Achi Sheekh Hussein obboleessa koo wajjinetu qaraanu shariikaadha fidanii dhufanii jennaan sheekonni kun dhufan. Ala sheekni kun dhufanuu kitaaba jammarsiisan. Kitaaba jammarsiisanii ji'a qaraasanii kaa'anii bureen ziyaaraa deeman. Bureen bu'anii Sheekh Abdurrahmaan kana fudhatanii ji'a saddeemoo maal turanii Sheekh Kadir kun gaattatti galuu dhagahanii asiin lafa kutanii dhaqanii gaattaanii booddacha kan jedhamu sanaa sheekota sana argan. Arganii kun hokkanaa janaazaa nama tokko du'ee jennaan taaziyaa kottaasii ala argan baran isaan Sheekh Abdurrahmaan baranii waan buda turaniidhaaf. Salaatul janaazaa kottaatii taaziyaa geessanii deebituu jenna achitti fuudhanii sheekichi isaan dawwee karaa diiduutiin ol deebi'an. Achumaan lammata Sheekh Abdurrahmaan kun Sheekh Kadir kun fidanii dhufanii Sheekh Abdurrahmaan kana karaatti arga. Anan arguun shariikaa koo argadde achumaan hin duuka bu'e. garam deemtani gaama Sheekh Abdurrahmaan Gara gubbee Uutaanonee kana dhufne kitaaba Sheekh Ibraahim kana bira deemne achumaan kitaaba wajjin hin jammarre. Abdurrahmaan sun amma jiranii In darban isaan du'anii du'e rahmata rabbi isaanii haa godhu. isaanii wajjin gara Uutaa nuneetti imaltanii jechuudha. Eeywa Yeroo achi geessanu Sheekh Ibraahim kana biratti maal qaraatan kitaabawwan? achitti kanan qaree Shujaadha. Shujaa Biraa'oo Shujaadhuma qaraa zabanii dheeratti kitaabni badaa hin jiru majlisa jedhu moolidee jedhu acha deemamaa asa deemamaa alii keessaa galama waan biyyaati kitaabatti hin beeknu goda Sheekh Abdurrahmaan sana isin buunaa gaaraan isin dhufnaa achumatti Shujaatu qaraanuu Shujaa kana finna. Shujaa finnee deebineetu safinaa wayii kana immoo qaraanaa jennaan alii arbii taa jedhu Jumaa wayyaa jennan arbi majlisa teenyaadhu immoo Jumaa salaatamu Jumaan hin guunne 40 yoom guute biyyi isaa immoo maaloo biyya nama 40 ta'uu qabaa jedhanii jennaan isatti deemi. akkuma isin qaraasitu Akkanuma dambisa akkan jennaan lammatan manaa nuti asii kaanee gaa achi kaanee Jumaanii isatti dhaabatu kun baabeen isaan biraa kaanee goda Sheekh Mustafaa buune achi kaanee Jumaa dhaqnee deebine Sheekh Mustafaan obboleessa Sheekh Abdurrahmaan kana Sheekh Mustafaa Yaasin kan jedhaman. isaanoo hin jirani amma Injiraan darbanii du'anii du'e isaanis. achi deemtanii isaantu walitti dhaabee cooraa keessatti jechuudha. Jumaamo Sheekh Daawud Abbaa Booqaa kanaaf Haji Jamaalii Sheekh Bishiraa Yaaqub jedhantu dhaabanii Jumaa kana. Uutaadhaa kaatanii Jumaadhaaf imala gara waa'een baddeemtu jechuudha. Gara katama Gara katamaa. achuma salaan achi kaanee deebinaa ala kaan immoo du'aa'ii maaloo jedhan shummoo hin dhagnaa booddee kanaa keessaa manzuumaan kun lafa guute manzuumaa qaruu jammarre ala manzuumaan qara'amu ishii turuu dhagaa manzuumaa gaa hin qara'amaa gaa ibaadanuma fakkaataan maqaraan etuma akkana jennu manzuumaa qaruu irratti wal lolli. Amma manzuumaan katabadhaa nan bitaa nan kataba xaaqiyaa dhoofne kitaaba bitan gaafa kana amma manzuumaan katabadha Sheekh Abdurrahmaan tambii jaallatu ani immoo tambii hin jaallu gaafa kana dhufanii immoo bakka sana immoo suuna kan jedhamtutti immoo gadi gafa'an suuna sana immoo kaanii uutaan bakkan amma jiru kanatti immoo mana dhaabbatan sheekni sun etuma ka dhaabbatan warba'aa kanatu teenyuu etuma kadhannu booddee manzuumaa kana irratti wallabnee wahabiyyaa kan jedhamu kunoo urrumuu jammaramee jedhan
maa inni waa biyyaan jenne utuma walii wallaallu galee manatti gallee sooma naqeetti sheekicha isaanii sheekicha kudurii biratti sooma baafne kitaaba maal qaratiin dhuftanii nu qaraa isaa jedhu sheekni kun isaan xariin isaaniitti ijaanidha sheekni isaanii ijaan hin qabne kun jennaani waan qaraaninu waan itti himnu hin qabnu. Kitaaba tokkoyyuu Baakuratul Waliidii kan jedhamu sheekota guumaytiyyuu walitti qabe harkaan katabamaa maxxanfamee hin qabu. Kitaaba kana Ramadaana keessa isaanitti kan qara'an. Deebi'ee immoo Abda'uu Bismillaahi jedhamtu kana Majmu'at Tawhiid jedhamtu kana Tawhiida Ashaariyyaa kana qara'an. Waggaa 6 guutuutti qara'e. Waggaa 6 kana sammuun koo fuuchuu dide. Maaliin inni dhugatti baanee walii mottollee jennu hin jiruunsaa. maal jedhu inna allaha laa tahtanaa walaa fawqanaa walaa yamiininaa walaa shimaalinaa munazzahun an jihati sitti jedhu jennaan abbaa gijjoo balaaftoo jedhamu jaarsa duriiti kolba hin jiru ishee bushuraa adamoosii kan jedhaman jimmattan lamanii galanii isaan tijjaaniidha buddursee leemmanii fudhatanii dhaqu mucaa saayidii jedhamu tokko baachefatanii jaarsi kun qirqaabii boddeessaan soqamte ta'uu qabu qirqaabitti kana ala si gabbaanu siidhaan deemu amma mana gaanutti immoo lafa deemu ala xaharaa gadi baanu immoo sii miiccatu mana keenya jirti alatti ankaakisa malee deemuun kufanii irraa cabu caammaa'uun hin jiru gaafa kana jaarsi kun dhufanii akka itti dhaga'uu jiru taanii dhaggeeffatu taraawwiin isaati jaa'ulee salaatan akka hirkatanii jaarsi kun abboyyoo ishee kamaal isaan haali maati dhaggeeffatu rabbi gaaran jiru godan jiru duuban jiru duubanan jiru jedhudha maal jettan sheekotaa jedhan rabbi gaaran jiru godan jiru godanan jiru shee qaasimaa wallaggaa kan jedhamu intala isaanii fuudhan itti qara'u abbaa leencoo naa fudhate hin buburraa qaale kaisa sayitii naa fuudhiiti buddusee koo fuudhi dangala eegan jiraanne maa hin buburraa qaale jedhi achumaan kanii maal jedhan hin moggaasu abbaa bulguu balaaftoo kan jedhamu mucaan isaanii amma suudii jira Yuusuf jedhama ilmoon qabanu wajjiniin taa'u kaan obboon kaatanii jedhan an hin taa'u rabbiin jirre hin taa'u jedhe jaarsi ba'an takka waa tokko hin dhageenye jaarsi gaafa kana jarattiin banii qureezaatii jedhe Yahudaa itti moggaasan shee Bushraan kun shee Muhammadtu natti banii qureezaa nuun jedhee jedhan gaafa tatiira qaraan shee wata gellaarraa dhaqee bira bullee mucaa isaanii wajjiniin isaan toohida kana dhagaanu abboolaa rabbii waa inni godhe wallaalle mana shee Bushraan asii du'an kun jedhan banii qureezaatti nu moggaaseedhan sheekicha asii du'e kun amma immoo rabbiin mukaan dhageesseedhanii achumaan lammataa isa kana gurru koo dhaga'eedha gizeen quraana qara'u keessa ammasuma iman kana tasa gurru koon fudhatu faamees hin qabu cirmasa natti hin galu wanti namni natti meeku natti hin galu gaafa kananii sheekota bira dhufee majmuuga achitti sooma baasee bira dhufne adeemsa sa'aatii tokkooti walakkaa adeemne ciidii biratti salaannadha sheekota isaan dawwee biratti jennaan abbaan koo sheekii jedhaniin maa wanta naqee gaattaa isin fideefoo ciidina salaachisaa biyya nuu salaachisaa fanii isinoo dandeessanii dhakaana keessan deemtanuu maa asii kaatanii nu geessitu uutaan jedhan an sheekota bira maleen salaatu jedhaniin jennaan lammatan manaa jaarsitti ba'ee sheekonni ganama baanee sheekii kana nan harkisaa achiin geenyee jennaan zuurii karaatti salaannee asiritti dhufnee galle kaniiti achumaan deebine bolumtuun mammasi etukaa waan nuyi shawwaaliin jammar jennaan biyyitti yaa'ee sheekii asitti nu salaachisaa achi salaatamuu jammaree allammataa haddi amma kanaan deemamu jireeyyin biritti dhaqee idi baase sasitti amma salaatanii amma deebi'an ala ramadaan goo achuma naqaan booddee sheef duramaa wajjin xinnoo jajjabaanne amma gaashee gatuu isin hin fageessini shee biraam kana irratti shujaa qaraatanii booda safiinaa eegaltanii safiinaa eegalee isaan biratti eegaltanii safiinaa isaan biratti eegalee ka'eenu manzuumaa irratti wal lolle manzuumaa irratti wal loltanii sheekuma sanaan jechuudha sheeka miti sheek Hadir sanaan wal lamne manzuumaan sheekii biyyaati tuun qara'in mucaan kan qaruu baateedhan abbaan attamitti sagalee isaanii badaan bareedu attamitti iyyuu ijoolleen kun lafaa kaatee ijoolleen isa biyyiin manzuumaa sheeka bilchaata harkatti qabdii jedhanii itti matan kophaatti ani immoo dhaga'eera ishee arabuu tokko faa wajjin hin jirra ishee duramaan kana fa'i asumaan lammata shayxaan ijoolleen lafaa kaatee manzuumaanaan taphatti ibliisii jedhanii arrabsanii fixan halkaan maaltu badeen jedheen adaadaa lammii koo tokko immoo fuudhaniiru ani isaan biran ta'a sheekotuma bira
Sheekh Abdurrahmaan wajjiniin bakka tokko ala duraa qaree addee tokko teenya amma deebinee sheekota biratee sheetaan ibliisiin eejamaa manzumaaraaf sheetaan jedhamna kaa Sheekh Abdurrahmaan teenyu maal goona de urrumuun deemna laa etuma akkana jedhu immoo jamaalicha nama siniin jedhu kanatu obbo kana kitaaba jettee wajjiniin yaamayiniiti obbo kitaaba bareedaa jira anaan jedha. Kitaaban isin wajjiniin yaamayin siniin jedhu kana kitaaba rabbi gubbaa sin jiru jihaadistaa kan jedhamu kana bakka hundayyuu hin jiru kana qareensiin jechuu barbaadeetu jira bichi. Inni kana miti kitaabni qaraanumaa wajjiniin kana yaamaata manzuma wajjiniin tambii wajjiniin maa yaamaata waan qaraantu jiraa jedhe. Amma isaa keessan keessatti sinis kitaabni suni kitaabni rabbi gara hundaanuu hin jiru jedhu suni sinii ta'an jiru jechuudha kaasaa. Inni kana shaariyyaa. Inni qaraatan malee. Nan qara'e malee hin faamnes naafis hin taane. Keessoo keessantu fudhan. Maaliif isa jaarsi gaafa sanaa ijoollummaa waan qabu. Maaliif iyyuu rabbiin bubburraaqaa jedhan sanarratti shakkiin natti galeera. Sana booda jechuudha. Sana booda shakkiin natti galeera. Booddee waggaa sadan isaan akkana jedhanitti inni durbii kootii kun dhaqee kitaaba kanatti qara'ee dhufa usuula. Inni bakka biraatti qara'ee dhufa jechuudha. Urrumutti dhaqee qara'ee dhufa. Ala qara'ee dhufu iyyuu achumatti qara'ee achuma kaayeen dhaggeeffate gurraan. Shujaa hin baafne abuu shujaa iyyuu hin baafne dhaggeeffatee dhufe manzu hin ta'u kanan qareen jedhe maaltu dhowween jedheen kitaaba dhowwe kennime fidi hin qabuu jedhe dhaqii takka tuugaa urrumuu nuu fidi jedhe eessa jedhe urrumuun jireedhe egaa urrumuu dhaqii nuu fidi kitaabichaan jedheen amma dhufee nama zuma qaraan nu akkeessa laa anas Sheekh Abdurrahmaan isin akkeessa gaafa booddee deebinee shakkii nutti naqee mucaa'u deebinee gaafa achi dhaqnu. Urmuun hin deemne gaa sheekicha kanaan wal lollee sheekni kun nu nama afurmu maal arrabsan amma wanti nu arrabfamnuu fi maaliin jedheen manzuumuu anuma dhaqaruudha oota sasaa dhiibne oon jedhe jennaanii egaa attamitti dhiibna dhiyaan tambiin dhiisuu jedhan kottaas hin tambii keessa hin dhiisinaati allamu manzuumichas hin qara'u kitaabichi sonati taa'an jiru. Maa inni kun shujaan sonaa galaan jiru safiinaa sonan qaraanaa galaan jiru nuu torbee keessaa qanii lama qaraana kottaa sooma dhaqne soomna biyyuma idduma mucaan inni shee jamaal jedhe kana dhaqne hubanne dhufna hin deemne. Gara kam deemtu gaamma? Urrumuun deemna bakka waa biyyaa jedhamu kan. Ala dhaqnu soomana soomne namni maqaa kitaaba qara'u hin jiru kitaaban qara'aa jedhanii Sheekh Abdurrahmaan sun mee kitaaba nuu kennaa jenne 40 fuudhanii kennaniif. 40 amma soomaa kana qaraa isanii hin fixani achi kaanii kitaaba barbaadaa jedhan kitaaba barbaan dhabame darsaa biraa guurratee fixee kitaaba too hidaagan ramadaan achumatti baafnee mattuu buunee achirraa kitaaba sharihii majaalisa sunniyyaa jedhamu 40 sharihii 40 bitannee usuulli dhabame usuul salaataan kun dhabamee usuule jedhamaa jedhan usuulli kun dhabamee kitaabiraan beeknu silaagaa usuulee jechuu waree malee takkaas hin qaraamnes immoo haasumaan lammata mattu buna jamaal Sheekh Usmaan tokko biraa kitaaba 3 bitannee ol deebin ala dhumnu shee yaasin abbaa garoo abbaa goojjam jedhanii misran naga jedhanii tuuman zumaa qaraanu shee shariifii abbaa dhaabaatii wajjin mucaa tokko fudhatanii achiin karaa dambi doollootiin utuu deemnu dhaqanii begiitti begii ga'anii gaafa jedhan Haji Shariif Xaahaa kan jedhamanu arsiirraa dhufanii begiitti wal argu isaan galaaru kitaaba fe'atanii eessa dhaqxu ijoollee nama biyya keenyaa fakkaattu jedhan jedhan jennaan iyyuu misran naqaa maal qaraata kitaabaa jedhanii kunoo kitaabaa umdaa baaseetan iyyuu minaajiin bitadhee deemaa jiraa jedhan minaajiin hin qabne amma gaati kitaaba umdaa baafteeti iyyuu misratti dhaqxee allamuufii jedhanii jedhan Meef achumee takkuma asxaa soomana bilatti soomisanii maalitti kennu usuula kana jedhanii taxihiidha jedhanii kitaaba toohidin jedhanii fatul majiidin jedhanii of kitaaba fe'atanii galan itti kennan jara kana lammaantu biyyi keenya walitti dhiyoodha achitti qara'u achumaan Haji Shariif Xaahaa kun achuma hidar barra rahmat rabbi isaanii godhu kitaaba kan koo kana Sheekh Ibraahim Sheekh Muhammad Nur kan jedhamu goree jiranuun naa ga'a gaafan du'e misratti dhaquudhaan taarinaati achitti deebi'aa qaraa jedhanii tafsiira gar tokkee qaraa'isaniiru amma alhamdulillah qixxeetti qaraa'isanii asuma isaan duunaan taaziyaa baasanii gaddanii fiqa sunnaa kitaaba gaggabaabaa kana fe'anii dhufanii goree bu'anii goreedhaa
Shee Ibraahim Shee Amman Nuur kan jedhan iyyafatanii Oromoon dhufu. Dhufanii kitaabatti kennanii zabaadii warra nagatu immoo achitti Shariif Xahaa sana beekaa zabaadii immoo mattuudhaa kaanii dhaqanii fe'anii dhufu godhee. Asumaan achi dhaqanii immoo waggaa tokko sheekota bira ta'anii etuudhuma nun kayin eega dhaqnee soomne deebine Shee Yaasin kun kitaaba fe'atanii Shee Shariif kanaa wajjin dhufu. Dhufanii an dhufeedhaa jedhee Shee Shariif Shee Yaasin agarree nutti dhaaman. Asumaan adeemsa sa'aatii afurii fi gaangoo Shee Abdurrahmaan kun feenee kan abbaa kootii horii lama feenee sa'aatii lama feenee dhufnee halkan sadii nu bila bulan. Gaafa nu bila bulanii jedhanu sa'aatii bananii usuula bananii Shee Abdurrahmaanitti kennan. Maal taatan Oromoon naqxanii dhuftanii waa biyyaa taatan jedhee biyya akka jiru nutti ka'e. Waan qaraan hin qabnu waan dhiyeessinu hin qabnu. Ati waa biyyaadha jedhee inni kun waa biyyaa waan tokko waan qaraan hin qabnu. Waan irraa argine hin qabnu. Kitaabuwwan duraan qaraatan malee hin jiru. Maanoo waan qaraane maaloon waa biyyaa miti ati moolii dhowwita miti jaarsi tokko azaanuu godhe. Gaafa kan Shee Yaasin tokko asii geeree geessinee. Meeshee katuu isin hin fageessini. Yeroo achi deebitan kana keessatti kan dura moolida turtaniitu ammuma deemtan sana keessatti moolida kana mormitanii jibbitanii deebitan immoo akkuma duriirratu jirtan ammas deebitanii gara gandaatti. Gara gandaa achitti noo moolinni hin ta'u jechuun dhageenye Ramadaan bultii 30 baafnee too ofirra deebinee galle. Dhageettiin waan tokko hin jijjiiramne. Hin jijjiiramne rabbitti hin shaarrakinaa rabbumaan sodaadhaa jedhu kan ijumaa sheekni sun kitaaba kana hikmaa fassaranii hikmata albaalighaa. Shirkiin ayinatiin isaa isa kana ta'a. Bidaan isa kana ta'a jechuun sheekni dubban isaanii in soomnu hujumaan soomna taraawin salaannaa quraana taraa qaraanaa sheekni qophaan mataa isaan nama dulloomani. Asumaan lammata Shee Yaasin sun dhufanii usuula nutti kennanii guyyaa lama bira oolanii kaana geessaan naan geessinee usuula amma kana gidduutti bultii torbatti usuula qixxee dabarsanii Shee Abdurrahmaan. Ala usuula kana Bismillahir Rahmanir Rahim i'laam أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل جتشو غافا دغاو أكوان ككوي وإنت بؤيه ينجلو نغام نتكا ما جتنا منجل واتو أما 4 مسائل الأولى أنت يعرف الله ورسوله ونبيه ودينه ودين الإسلام والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر جدّ ولا فسرنه أسمع نقول كيرابد ما شيء كنا القرآن حرفي تو كده بس اتباع جدني القرآن هو فسرنه وردي سماع سوتشوا جدني سوتشوا جو ما شيء أصله سافوتن إنجيل غابر كريجل بالا بوت في سوتشوا جدن درو كانون جدارو يا كذا من زما كلام أبو القرآن فسروا ربو دارتي سماع سوتشوا ماله أتمت القرآن فسروا وردي سماع ما فسران جن سد لكني فتن إتي دبلان جدين على سان سدير دبلون دبيتا إن دبرتنا شو درمان إتي دبيا وات على نوار جنة لما تتوفن غافا قسكن يو وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا جتشو دبلان أتشي كاني إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول إكانت دربيتنا جدين أما كان أمو مهفزيقون قابلتي تربا وصولا أصلي صدفة في النيو في الرقافة قد ديبنو سمني قوتو قريبا بكيو كان تاولا قطرهم مقبل رجل سنان كتابة وان في النون قبل 40 إنما لا أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جتشو أيو قمنا لا 40 إسافر كان قمن أما تيو كيف جا كتبني قم يسير مكانان كان فني جنة جنون كن دبلم maal godhu qaawwaanuu fidanii asumni googun gariibni kun faayidaan keessan jiru akka kanatti nu bira bulanii inna saatii ja'a faanusii qabsiifatanii warra wittiin wallaansoo wal qabnu aanaa cooraa keessa dhaqan yaa jedhanii qaxaroo irratti dhiyaatinaa salphattanii tu kitaabni dhufeera kitaaba kuroo ijoolleen qaraa bulte badaa jedhanii asumaan ol lagnee halkan shan bullee deebinee naa dhufnu sawal janaasaa tokkotti wal agarre soddaa Shee Abdurrahmaan kanatu du'anii jennaan fuullee keenya achitti wal agarree naddii qabsiisanii mataa janaasaa jala kaa'anii aaraa dhufela akka jedhanii arganii kottu yennan akkana ilaalu ilaa baafatan keessa jedhamiti ilaa janaazaatti naarsinaa jedhaa kitaaba ammaa kun kanaan bulaan jirtan qaadichuun qaban
dhiisaa jedheen nama sadi misikirii agarsiifannee ol deebine. Lammata gaafa jennu warri qaxarootti hin qabe qaxaroo nuu qabaa gaa jennu achumaan nu baqatan. Abbaa keenyaa fudhatu. Asumaan lammata kitaaba anis Sheef Durmaan dhaquu dhiifnee isuma kana teenye mottoolla garbuu wayii tokko facaafannee irraa isa eeggataara laaddu. Meeshaa turtii keessan hagam barattan laama erga urruu mul'attanii booda kitaaba usuulaa kana tooyida kana hagam barattanii mee gara gandaatti deebitan? Egaa usuulaa Sheef Durmaantu barate ani deebiin isaan irraa usuula etuun hin baratinan taxuira baradhe. Isaan usuula qaru an taxuira leeti qaadiin an qara. Wala bira teenye bakka tokkotti galle. Achii kaaneetii arba'iinaa qaraan. Baada kanaati kitaabottoo hittu dhufee etuu usuula kanaaf taxuira darbinee kitaaban qara'iin waggaan 4 5 maalutti dhufe bunguti. Daawaan muqammoo kana daawaa gootan jechuudha. Kanuma malee kitaaba biraa tokko hin qabnu. Achii ka'ee Fathul Majiidii dhufee jennaan isaanuma sheeka Yaasin sana biraa Fathul Majiidiin fudhannee gallee maalan godhagaa awwala sheeka isaan arba'aa nu teessiftan isaan silagaa an soddaataa ani jiru miti nu garbuu nu cacalleeffannee dhaqnee gabaatti gurgurannee kitaaba bitannee wayyaa qayyarannee kitaaba deemuu nuyi ka'u rumusan deebi'uudha. Shee Ibraahim Shee Ammannuur jedhamu deebi'uu nu jiru sheekonni isaan dawwee Shee Ibraahim kun dhufula. Darsaa fudhatanii dhufanii bulchinee keessummeessinee kaan gallaa jedhan hin galuu garbuutuyyuu lafa jiraan hin calleessaan jedheen. Garbuu booddee nambisnee calleessuu kaan gallaa jedhan hin galluun jedheen. Maaliifii jedhan hin galluun jedheen sheexaana ibliisa jedhan sana beeku isaan. Jennaanii asumaan Sheef Durmaan hin naquun jedhan anis hin naquun jedheen. Torban irraa kottaa gaadhan. Torban irraa dhufnee calleeffannee kitaabicha fudhannee tambiin durii gatamee manzuumaan gatamee kitaabicha fudhannee dhaqne. Mee sheeka keenya manzuumaa yeroodha manzuumaan hedduu jira manzuumaan yeroo sanaas maalodha waan akkamiiti? Manzuumaan yeroo sanaa in dubbatan yoo jedhan waan nama tolu miti waan dawweedhaa dhufeefi. Waa'ee maalirraa dubbatan? Inni kan dubbatu waa'ee moolidaa kana wama qarawuu kana camaallaquu. Moolida faarsuu jechuudha. Moolida kana faarsuu nabiin faarsuu Huseeniin faarsuu jeelaanii maaloo Nasrallaa faarsuudha malee. Wanti arra ituu gadi fuudhanii culamtoota beektota biratti fuudhan amma katabaan isaa jira waggaa ja'an kanaan fuudhee ilaale ilaale waan namni laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah jedhu ilaalu miti. Wallaahi wallaahi alfaada kufrii bicha maal jedhaa salaatullah salaamullah alayka yaa rasulallah maalii maalii kanzii maalii jedhee dubbata isa tokko إذا ما جني دبنا متى إني دانا عرفوا بسمه باقي نبتدي وبثنائه نهتدي من غبش العمى إلى نور الشهود نقطة موجودات طرا سر قيوميات الكبرى به قوامها إلى مد الأبد ما تبيك معنا كنا يجور مبلي أتي كاني ولتمو مبلي معنا كنا نم بيكون جرو. ها ما شاء الله أما قاسين كانت يستني تنبيس وانا داقت تنين مقرته هداية ملتجي قرته هداية ملمي إني كم اتسينم داوان جم مرمي مقوتي دفه إنكم برادا بچو دفه مالتا غا بيجيني بيجي ولتي بيجي كني يرتورا من ديك دم فور بيچار إني أنا قاتر أكون كني أنا جورا أكون بيجي بدار ميدا واشي دراماني وجينير كورمون تلتني ديتني بودا نانو كم تدا وايقل تني أوايم بري جورا كم بابي وتانونيتي أوايم بري وتانونيتي كانت تدا واتو هدا وايقل تني داوانا شو متجمع كانوا مكيسا بقوتو جباته وقاد إيرا فلت erga gaata qaraatanii gandatti deebitanii ammas deebitanii booda amma gara kam qarawuuf deemtanii sin amma gaa qiraatee achirraa inna kaanu sheekota Oromoosaatti alaa fur deebine achi ka'ee Shee Ahmad Abbaa Warquu kan jedhamanu Abdallaa achi galanii daboo waggaa 12 turanii isaan biratu naqini sheeka dawwee dhufan tokko Shee Abdurrahmaan maal jedhamu maasmaanu bakka Shee Yaasin sana achi jiru isaan irratti baafadliin jammar. Baafadliin jammartanii hagam qaraatan? Baafadliin takkuma akka ji'a 3 qaraanee iddoo Shee Yaasin toofida qaraanaa achitti qaraanee achuma ta'uu didee isaanis hojii shaakallaan gellaan dhaqne. Gellaa naannoo kamitti argama? Gellaa kan jedhamu gatamaa gaatiraa gamana keessa kan sheekota aallee sana. Eenyuun bira deemtanii? Shee Ahmad Abbaa Warquu jedhamu zariin isaanii aallee. Shee Ahmad Abbaa Warquu bira deemtanii mee isaan biratti maal qaraatan? Isaan biratti taxuhiriin awwalitti deebi'ee fixee achii keen taxuhiriin fidee ganna sana keessaa kitaaba tokko Zubad kan jedhamtu Zubad al-Fiqhi achitti qara'e.
زبد الفقين دمي وقال لما سنة تمودي بينك كتاب شريح ساوي جرن كتاب ننجرو أشرا بقرارا قدي تفسير جمّر قد إسانو برت أما تفسير أما ألف لام ميم صاد جرم تقرأ إتني كتاب رافت إجاه دربه أشي موكه جنة النوسي مبانه علم مودك إجود شيء قطر مبير إسان الرتب مو أما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أما دو مساتة تقرأ أما دو في ولكا قرأ أشرا كي شيخ عبد الرحمن دي بني دفني فودن غافا سان فودن غا كانان درتي غا مغوتين كان دربه gidduu isaan fuudhanii deebi'an sanarratti ijoolleen biyya qaalluu keessa daallee keessa ijoolleen quraana qaqqara'an jiru laa isaan fuudhanii galanii eenyu fayyadaman sun amma kan quraana qara'an sun Shaafii Abduu jedhama Muusaa Qixxeessaa jedhama jarri kun warra daallee biyya takkaadhuma abaluu kan jedhamu keessa hin jirre achi keessaa ba'anii dhufanii quraana qara'u Shee Yaasiin Haji Yaasiin abbaa giddii ammaa kana wajjin Shee Ahmad Baawulee isaati uutaan Shee Yaasiin kana biratti quraana qara'uun dhufee arge yalan jedhu ijoollee keessanis daallee duubaamu daallee kana eenyuutu geendayiidha achumaan Shee Yaasiinis argee biratta falaa amma abbaan kan koo du'aniiru ijoollee yatiimaan goda Shee Abdurrahmaan dhufee ol deebi'eetan ijoollee yatiimaa kana achitti khidmaa godheen darba kitaaba. Abbaan keessan utuu isin eessa jirtan utuu isin maal qara'aa? Etuman kitaaba keessa jiru du'an. Eessa jirtu abbaan keessan? Ennaa isaan du'aniin tafsiiran qara'aa jira gidee. Achittan qara'aa jira isaan du'anii eega isaan du'anii waggaa tokko irraa jitee biyya dur keessa jirru dhiisee biyya caakkaa biyya guddaatti dhaqnee galle. Amma eessa bakkisuun? Bakkisuun Nageessoo jedhama Siiqqaa Qabalee jedhama. Amma biyya guddaa ta'e. Masiini Jumaa keessa dhaabatee masiini tokko hin jiru namni azaanii jedhu hin jiru Shee Abduu kan jedhamu nam tokkicha keessaa garaadha namni tokko hin jiru biyya qaalluudhaan badeedhan wallaadhaan biyyaati. Amma biyya guddaa biyya ulamaa qubsifate ta'ee biyya masjida hedduu ijaaree guddate ta'ee jira biyyi sun. Mee sinamma garga ijoollee kana argitanii booda erga Shee Abdurrahmaan Hiyyaan keessan simbiraa fuudhanii booda imala keessan gara kamitti eegaltan? Imalli garan itti garaga egaa Shee Abdurrahmaan tu walirraan bayini wajjiniin muftii bottoo bira dhufne la. Achi dhufne achitti arabiffa waggaa lama qaraanee. Arabiffa kana mee maal qaraate? Arabiffa achitti daalaanii kana fawaakii sajaayii kan jedhamu kana jira. Booddee waggaa lama achi deebinee arabiffa kana qaraanee deebine Shee Abdurrahmaan fuudhu. Shee Abdurrahmaan kun namni aanaa coraa baabinaan waan argaman isinii wajjin ilmii lugaa yookaan naahii waggaa lama baratanii jechuudha. Waggaa lama baratanii. Waggaa lama Shee muftii bottoo biratti. Muftii bottoo biratti baratanii daa'iman ilaa eega dhaqanii fuudhanii galanii taa'aniis isaan kitaabuma qara'u. Eega Shee Haji Yaasiin kun dhufanii galanii kitaabuma itti qara'u malee ilmooraan kana takkaa kitaaba lafan keessu. Qabsoo hin jiru eenyullee ammanatti nama ammanatti ni yaadinii qabu sin jiru bira qabaa sana sin beekanu rabbi isaanii hadiisu rahmata wayiti. Eetuu waan isaanumti xinnoo firatti maxxanin hin jiraanne ta'e hin galu ta'u inni cooraa keessa. Isaanuma isaan shoo guddaa kan taphate mul'isee kan dubbate isaanii kan isaan dura mootoo isaaniin dura qabe Shee Suleemaan Abbaa Sulee dugduube masjida Yaasiin jiran hin du'ani obbolee wasiila Shee Awwalee isaan amma Jumaa salaachisan. Shee Umar Abbaa Garoo kan jedhamanu isaan immoo sheekota kootaan itti qara'anii deebi'anii soddaa Shee Mustafaati gadi qabaadhumaan itti jiru malee ol baasanii too hidhan dubban. Anuma Shee Abdurrahmaan wajjiniin dhufnu jara kana lamman gizee argannu bahu muggutiin nufi bakka salaal janaazaatti in ka'ee bakka namni wal ga'utti jarris kaan lamu isachi komatu sin dhaga'u in deebisu achi isachi komatu sin dhaga'u in deebisu anii fi Abdurrahmaan mana dhaamne hin qabnu ijoolleedha waa tokko kana sodaatu hin jedhamu reebamuu quban qabnu achitti jarri abbaa lafaatii hin sodaatu nama baala abbaataadha. Kanaaf iyyuu toohin achi keessa galuun kan irratti dhufee gale toohin waa hin mirkeessa. Meeshaa keenya erga Shee Abdurrahmaan wajjin muftii bottoo biratti Arabiyyaa yookaan naahii waggaa lama baratanii boodamee imalli keessan gara kana. Imallee gachi deebi'ee egaa addeebi'een dhufee ammas sheekota Urmuu kana bira waggaatti ijoollee fuddee dhaqee ganna lama achi ba'ee Shee Muzammil
adamii kan jedhamu amma hin jiranu katamaa keessa. Tawhiidatti cimaa namni katamaa kun baabee keessa tawhiida fudhachiisee wajjiniin cinqame amma magaalaa sana. Sheekh Abdurrahmaan wajjiniin amma immoo deebi'ee yatiimaa wajjin akka waggaa lama cinqame Sheekh Muzammil Adam sanaa fi Haji Jamaal Bushaatii fi Sheekh Abdurrahmaan Yaasin kan. Samboodha erga deebitanii booda gara isaan bira dhuftan jechuudha. Eegan deebi'ee achi alan dhufee jedhu ijaan nan argaa muggutii jennaa ka'u namatti natti dhaamuwan guumayin dhufu. Alan guumayin dhufu katamaa kun baabee isa dargiin Hayili Sillaaseen bu'ee isaan duratti balaan kan nutti dhaabate Hayili Sillaasee keessa. Eega dargiin bu'ee immoo ammas dargiin dhufee galee immoo balaan nutti dhaabate aanaa cooraa abbaan kumaa dura bu'aa gabareen taane achi godaa Haji Muniir faan dhufanii isa marbitoo hidhee deebisu. Haji Nasruu faan assaruu walanii dubbiin jabaate Haji Nasruun harar bu'an achi deebi'anii muggutii Sheekh Muzammil Abbaa Garoo Jamaal walitti qabsiifamanii Sheekh Huseen Arfeetii kan jedhaman diiduudhaa dhufanii waggaa guddaa ta'anii masjida Didibbe. Isaantu bootaa sana qabe asmii qabu. Ilmii deebii 4-5 harariin bu'aniiru. Sanadatti maalitti ilmii fiqihitti ilmii tajwidaan qaban malee. Ajaa'iba qabu namachitti ilmiidhaan namni qabee hukumiin namni bira Haji Nasruun bira darbuu dadhaban Sheekh Huseen san. Rabbi xuruu illee na yaadachiiftanii. Etuu ilmii dheeraa hin qabnu Sheekh Huseen ilmii dheeraa kan qabu. Sagaleen qabanu isaan. Muggutii walitti ka'ee muggutamee aanaadhaa poolisii fidanii bulchiisa fidanii maaloo dhimma nageenyaa fidanii masjidatti walitti qabamne asumaan dhufi mataa ilaa asuna gaalaan goofareen. Amaamaadhaan akkana mataatti dhedhee kootii kee addee deema. Kitaaba toohidaa kana keessa usuula jedhee kashfa shibaa jedhee taxiila jinaan jedhee sharha suduur kan jedhamu jedheen kana keessa usuula salaa wajjin gakkee addee kana teeraa surree keessa galfadhee na deema. Kitaaba saaxini tokko taaskitti fe'atanii dhufanii Haji Nasruun gaafa dhufanii jedhanu masjidatti baallama wal qabne. Gaafa beellama qabatanii jedhanu naanu dhufnu haguuggilaa akka kanatti haguuggatanii taa'u Haji Nasruun. Anaaf Sheekh Muzammiliif Sheekh Abdurrahmaan namni tokko hin jiru. Abbaa Garoo Jamaal immoo karaa seeraatiin xinnoo kan jijjibaatu. Haji Kamaaliin obboleessaan Haji Kamaal Suraaqaa Addis Abaadhaa waammataniiru. Haji Kamaal ennaa dhufan sii waa biyyaa moolita dhawwitu moolinni quraana rabbiitiin bu'ee natti kennaa fuudheen Addis Abaa geessaa. Haji Abbaa Garoo Jamaal immoo Addis Abaadhaa warjii fuudhanii isaan immoo achii fira qabu. Gaafa kana baal quraanaan dhufee moolinni jedheen dheeraadha Haji Kamaal kun rabbi isaa illee akka gaggaltu ta'u wanti tokko dhageessoo ni namni. Gaafa kana quraana baal jedhee dhufee quraanaa dabboo takkumaan nageenya gaa waggaa 15 tawhiidaa dubbanne kana takkaa quraanaan dhufuun nageenya jedheen inni kun turuudhaan gadi bahe. Alakaa Sheekh Muzammil baananii mattuu dhaqanii kitaaba fuuchuu dhaqan anaa fi Sheekh Abdurrahmaan amma galan Sheekh Muzammil kaleessa bulan. Inni ol galee masjidni isaan haguuggatanii taa'u. Haala kananii Yaasin qottaa tokko muftii biratti wajjiniin haala bifa karaane inna ijoollee Yaasin qottaan dhaabate gabbayee. Qottaa jedhu malee sidda kan saaman. Haala kana achitti gadi bahee dhufe Sheekh Mahmuud isaan amma rabbi tawhiida qabsiisetu Haji Nasruutti waa qara'u. Haala kana darasaa nama 12 fudhatanii dhufan. Eenyu abbaa wajjin muggunnuun jedheen laakunoota Haji Nasruu arruma arga Haji Nasruu. Sheekh Muzammil kuwaasoftan Sheekh Muzammil bira barumsaaf jirtanii isin? Sheekh Muzammil bira wajjiniin baranne malee barumsa miti ani baadiyyaadhaan dhufaa'u. Isaan bira dhuftan malee isaan sheekh keessa miti. Isaan yembiriin taa'u Sheekh Muzammil. Yembiriin taa'u harka Sheekh Abdurrahmaan irraan Abbaa Garoo Jamaal barane. Abbaa Garoo Jamaal obboleessa Abbaa Garoo Jamaaltu immoo lammii Sheekh Muzammil fuudhanii jiran. Adamii fuudhanii jiru obboleessa Abbaa Garoo Jamaal. Isa kanaan walitti siqu. Asumaan lammatan mana tawhiidaan qabamnee irraa jedhanii gadi dhaamu Jamaal naa kottaa jedhanii. Haji Mustafaan isin dhufanii Haji Mustafaan amma kana hin jabaatanu Sheekh Abdurrahmaantu cimaadha. Gaafa kana hidhamuudhaaf. Ishee turuu inni dhufnee jedhuun eenyu isaan kamiin jedhe kan wajjiniin dubban. Gadi baasanii fandaqii bakkee buusanii isaan kanaan jedheen jedhan. Gaafa duriyyummaan gaarii handawriin qabu. Amaamaan qabu. Faaqqee fuddeenes attuma kanaan goofaree asiin gaaddeetan boromtuun murachuu jira. Asiin gaadhee kafadhee dhufe. Haala kana dara isaaniin taa'u ilaan jedheen.
amma qaallichi kun amaamaa gadi buusanitu falaa kalaama ma'ahu hin dhaggeeffatu sanachi waadaafu qaayidaan isaanuma kanaa wajjin haasaa gochuun keenya hin jiru baarii rabba gatamaa dallama sidaati yoo gaafa nu bishaan wadaannee deebinu amaamaa tokko fuudha jiru maashaa Allah dubbiin turuu ta'e alan jedhu isa maramee jiru hiikaniiru alachi deebinu ol galaa jennaani ajnatu siraaqa abeet shee muzammila dab shee abdurrahman shee Hussein abbaa maali jedhe shee Hussein sana alima waa akkan gammadin beeku shee Hussein sana waamanii abbaa garoo jamaaltu fidanii asmaan lammat hoolan galee gara ajnasruu keeyatan saafii aji shee muniiriin keeyatan shee Husseiniin alaafi murtee kennuu keeyatan ana kaan jennaan lakkisa anta kaa kitaaban qaraane murtee waan murteessu dubbadduun qabu yoo akka usulli dubbatee fi kitaab akka ala sunnati wal jamaan dubbatan yoo ta'e waliin dubbanna akka addunyaa irratti immoo hin fuudhama yoo ta'edhaa fi karaa 73tti baafti uummanni koo jedhanii ergaan rabbii 73 wajjin 72 wajjin dubbachuu hin dandeenyu abbaa 71 isaa wajjin haasofnan jedhee alamsa dhagaanu ol gananii atteenye dubbanne Sheikh Hussein Tulaa asmiidha dandeen kaawwan jedhanii ol kaan asirraa nan qufaa sumantaa kottaa miidhaa biqilsa jina siruu bidheen naqxanu jedheen ilmiittoo sintu jaala naqxanu yaada sumantaa isinaan qufaa nan qufaa jedhanii egaan jedhan siruu hin dhufan jedhan akkasii mee gaafa gara dawwee deemtan kana achi gaafa geessan eenyuun bira deemtanii bakka kam deemtanii maal qarawee galtan bakki deemne gaa akkaataan dawwee dhaquu dhufe ilmi silma ilma tawhid ilma tafsiira jira miti namatiyyu jalatti waa biyyaa kun fiqiin beektu akkasiin azanama gootii jedhanii yambotti dhufanii qaalichi tokko afdallaa dhufanii maal badaanumti namni tuqamuu fi ilmi fiqiidhaa fi fiqiidha gee waggaa 2-3 qaree dhufe denduu kaabu kanumaaf deemtan ala dhaqnu eenyuun bira deemtan achi aji xaaha kan jedhamanu nama gommaa awwaan nurraa dhaqanii achitti allamine achitti hafanii aji xaaha sana biratti dhaqne naannoo kamitti argame isaan dawwee isaani axaayii kan jedhamtu naannoo katamaa axaayii jedhamtu boroo ganda luugoo jedhamtu keessa achitti argamanii kitaabawwan maal irratti qara'atan isaan achi isaan irratti minhaajiin hin qara'e minhaajirraa qara'ee ka'e wal'amne isaanii maa irratti kitaaba tawhiidaa kan irratti wal'amne ergasii hoo maal gootan eegasii gaachumaananii dhukkubnitti nammee jennaan jiruun dawwee kun tokkittis waakiitii fi salaata waqtii eeggachuu malee wanni rabbiin ergamaatti ergeenu wanti hojiirra oolu tokko jiru amriin jabaatu suwaakiidhuma kanaaf salaata waqtii shananiiti kanaa gadi wayin tawassulii wayin istigaasaa wayin isti'aanaa wayin kamuu arkuma awliyaa jira ulamaa ilmtu isaanumti haafiz yaji kabir irratti hafazanii gana aji xaahan sun barakaa sheekota karra leencaa jedhanii dhaqan ziyaara dhaqu aji Ibrahim Diimoo kan jedhamtu jiru haafiza wal biratti qaraa madarsaa walillaa qaraana jarma kana tawassulii godha meegaa isaanii wal dhabdanii booda maal gootan isin meegaa wabsa nan galachi ka'e minhaajiin isaanitti qaraatanii minhaajiin takka qaree ka'een maal godhuu warrumti asii dhaqne kuni wahabiyyaadha namichi kun kitaaba wahabiyyaa baata harkaan fuudhaati wahabiyyaa harkaa ganne gallaa jedhu kitaabattiin amma anu markaa kennii jedhan kitaaba maali kitaaba kee kenni kitaaba wahabiyyaa qabda jedhanii maalitti gootuun jedhee ani kitaaba nuti miyaa guddaa tokkoon qabaa kenni jedhan egaa kitaaba koo balleessituun jedheen lakki jedhan egaa kitaaba koo isin balleessuu miti kitaaba koo lafa keenya na duraa badaan jedhe hin badonne kitaaba ja'an harkaa fuudhan alan harkaa fuudhanii deebi'anuu na dhowwatanii bultii sagal ga'an kennaa kitaaba koon jedheen nan fidaa jedhan naa kennaan jedheen jennaan ilaamee jedhan dawwee ana keessatti kitaaba kana baattee jennaan ruuhii keetu ba'a maashin si ajjeefti maqaa wayii tokko hin dubbatinii jedhan ishee kotaan jedhi minhaajiin qaraana baabii nikaahi keessa qarabu ishee achi ga'anii gaa isaanii shariikaati ta'e baabali qiraarii kaasee shariikaati ta'e ana siin gadi geessaa jira gaafa ishee kaan jedheen jedhan namumti diinii rabbiitii jechaa nama ajjeesu argamaan jedheen maal baan ta'edhan maaliif ayyaama addunyaarra deeme eeguma diinii rabbii rabba akkana jedhe jechuudha namni nama ajjeesu argame an tokko waarraa jedhuun qabuun jedheen isuma ammoo afaan jaraayyuun beeku yoo manitti muuda kaanoo kitaaba qaruun dhufe
asumaan takka ture naa deebisanii ilaamee naan jedhan een jedhe wallaahi kitaaba namatti katabamu arabiffatti katabamu keessaa wanti aji xaahan sun wallaalan jedhamu jiru arsiirra hararirra dawweerra boranirraa ka'ee dhufe isaanitti kitaaba laalee isaan fatanu malee galeen qubatu lama. Maashaallah isaan nama jabaa jechuudha. Nama jabaa. Kamiin haajiin itti qaraatanii booda Haaji Kadir gara biyya kamitti deebi'an? Biyya gara Buunoo Beddellee moo? Achi ka'eetanii gaa kitaaba kana irratti Sheekh Al-Islaam kun jedhan beekumsi isaa beekumsa miti jedhan. Dubbataa dhaqee awliyaatu qaadhan awlaahi dallanee qalbiin qabuu jedhan. Muhammad ibn Tiimiyaa moon jedheen jedhan. Maattamitti qalbii dhaben jedheen nama gasaa qalbii qabu yuun jiru kitaaba koo naa kennanii fudhee ati callumaan kitaaba koo deeffadheen taayalan jedhu waa'ee dhugaatii minaamintee garratti wallan. Achumaan dhukkubni dhufee nutti nammee mucaa isaa jedhamu tokko obboleessi isaanin bira taa'u sana geessuuti lamuunatti ka'e ixaan naa fudhee naan deebi'ee ala torba na fuunaan Haji Yaasiniin daseetti erginee nama lamaa wajjiniin ofii qophaa kan koo fuudhee dhufee ilubbaa bortalana deebi'u soomana qabaan gahe. Ala soomana baamnee deebinu ijoolleen shaabaanatti geenyaan hin gallaa'en namni torba al tokkicha dhufanii natti dhaaman karaa guumeen lafa dhufanii. Asumaan eega ijoolleen galanii jedhee silaanatti hin tolle obboleessa gootacha fee nama sadii tafee dhiisanii Haji Ahmadii fi Sheekh Ahmadii fi Haji Yaasinii Muhammad tokko Abdul Qaadiri mucaa Shaafii Daalleeti Shaafii amma kana tafe abaadir tokko. Asumaan lammatan mana booddee ture achi deebi'ee dhaqee mi'a ijoollee kanaa geessee ijoollee nama lama kaasee deebi'ee galee natti toluu dinnaan. Hin galtanii jechuudha. Erga galtanii booda maal gootanii? Eegan galee deebii gaa maalan godhee kitaaban ishee goota Oromoo sana deebi'ee dhaqee qaree Haji Ibrahim sanatti. Deebi'ee dhaqee qaree ilaamee jedhan een jedheen hin dhuftee jedhan gaafatti deemtu sana nanna'ee jedhan galteete jechuu deebisee na'ee jedhan maaltu sin naasisee jedheen inuma na'ee waan ta'een beeku malee dawween cimaadha tawhiida kana qabanii waan keessa taa'an mitii naan jedhan egaa alhamdulillahi rabbil aalamiin egaa deebi'ee lakkisaa abbu'aan ilmii achitti allamu manna ani jaahilummaa kootiin laa ilaaha illallah qabee du'uu naa wayya malee achi keessan taa'u edeen galee lammata. Maashaallah mee erga Oromootti deebitanii booda masaa keenya gabaabaadha. Maal qaraatanii gabaabsaatiin maal qaraatan amma lammii erga deebitanii booda? Tafsirumaa. Tafsiraa. كتاب التوحيدين شريفة المجيد في تيسير العزيز الحميد جد أمون. إرجع دوّل دبي. كان يصير لغة علمي لغة قراتني يسمى دوّين دبيني وقال ما قراتني. إرجع سي كتاب وان كنا قراتني. أسمران أجكتر نما سجلي بريدة سجلي ميد أجاكبو. يجيل كباتيف أبا أنقفوتا مناشدو تبيه كينياتي. مرحبا. منزومة بركة متمي إيجال تنسي. منزومة برا إيجال إيجالن دوّي جلوسنا. Gaafa dawwee geenyu Sheekh Kubbaallaa jedhu afaan Oromoo biyya keenyaa kun hin badaa keessa turraan nashiidaa wayii manzumaanuu kaa'ii waan ittiin afaan biyya keenyaa akka nurkaan banne ilaallataa deemnu naan jeen achumaan mukarramuu kana kaa'e achumatti. Mukarramuu sanarraa waa egaa guutuu isaa eeganachi galeen iyyuu guyyaa lamatu galgala lamatuudhaan kaa'e malee inni sun hin gatameerra. Deebeessumaan baradhe sana kaa'e sanarraa immoo biyya daawwee jedhamtu gammoojjii si katamaa yambootii gadi daawwee jedhamti sun daawwee jedhamti isii achittan naqee katame maaliin kaa'u mukarramuu kana irraa gabaabseen kaa'e amma eega badeen harkaa ammoo waraqaan isaa waggaa 40 maal ga'eera. Egaa yaadannoo sammuu keessaa na badeera siin jiru. Egaa akka nashiidaa sanarra kaa'uttaa kaa'aa saattoo naasa'ee rakkina qaba. Jechuun yaalaatumattuma fakkeessaati. Egaa yaraan mallateessaa keessaa qabduun iyyaa التوحيد قسمان قسم الربوبية أشد القسمة قسم الألوهية جراني دبتو جر وهابية جراني دبتو جر وهابية جروها كي رجل ما في جبنا بيا إيجا جراني دبتو جر وهابية خالصا كل فتنير يبي يجانيا كيسا دبنا من بيك ما في جنبيان تواتكم كرني حتى جبرائيل ومحمدية إن كانت ملك خالق البرية خلق مالي في إيام بيكوانية أنجد خاص جل كباتي غير أخيراتي يو
Gizii jalqabaa bare keessa yookaan manzuma jennaan egaa hin badinii turii yaa tawhiida gaarii ilmaan namaa danuu si dhabe khassare waan ati haasofte himnaan namatti taare ulamoota danuu si baasee xahaare biyya shirkiin badee kan hin qabne hasrii kan akka Liibiyaa Turkiyyaa Masrii Hindii biyya manfa'e Shaamii biyya manfa'e ta'e biyya gaarii caalaan biyya Makkaaf Madiinal Muktaarii kan fursiif habashaa hin dubbannu kufrii dhufanii arganii asaaba labraariin bataskaana jiru fil habashaa daarii galanii geessisan nabiyyal muktaarii gaafa godaanan gara najjaash baarii katabanii erga rijaalonni gaarii kan akkam nuti himyaa Abdusalaam Qaare Izzu Abdusalaam kan jedhaman Ibnu Qayyiin fa'i Abdusalaam Qaare bareechee dubbate kitaabni taxihirii achitti barbaada waan hukumii qabrii nama yaadachiisa dubbii waan gaggaarii ammatti kalamaan balee waan yaadadhu hin qabu. Kanarraa akka kun kaaseta keessan gizee jalqabaa sun kaaseta. Gizee jalqabaati. Maashaallah. Ergaa bara kan barreessitan yaadattu. Barri sun keessi dhaladhee waggaa 17ti. Barreessitanii jechuudha. Barreessuun koo. Maashaallah. Mee bara kamitti immoo hawaasa biraan geessanii akkamitti geessan? Barri inni gaa hawaasa bira ga'e sabaa ulettiidhaan fuudhee sabaan ulettii san teeppiin suudiidhaa dhufnaan teeppiitti qadda'e. Malees akka yeroo kana teeppiitti qaddaamee kaaseti sirriitu taa'u gara kaasetii dhibbaaf wayii immoo suudiittan namaa qadda'e hifziiroo mataarra. Sammuunuma keessaa. Maashaallah. Mee achi kadir achii boodoo. Achii booddee immoo kanan baase saahibil karaamaatu ba'ee zaadil ahibbaa kan jedhamu tokkotu immoo baate isiin kun lammaanii istuudiyoo galteetti. Saahibul karaamaa irraa hin beeku beeytii hin beeku irraa narkaa bade. Bismillaahi irrahmaan irrahiim jechuun jammariisa qaba. Narkaa bade jechuudha. Maqaa rabbiitiini. Alhamdulillahi rabbil aalamiin booda dubbii kanaa jira misraachuun zaadil ahibbaa kan jedhamu immoo numa dhokatee hafe. Kan isin istuudiyoo galchitanii baastan kanoo malee hin jiru kaaseta lama qofa jechuudha. Kan amma immoo hin qaddaamin immoo afee ijjinee irratti na dhabame kaaseta torba. Torba qabdan jechuudha. Kaayee torban kun waan ummanni raayyaa afaan dubbatee bira hin geenye waan rakkoo biyya keenya keessa jiru poolitikaa Tigireen fidee walitti hidhee ulamaa ficcisiisee xaaliba ficcisiisee madrasaa cufsiise achuma keessa jira munaafiqa warra nu keessaa ka'ee dhaqee duduuchi isuma kana keessa jira. Mee kaasetni isin baastan amma hawaasa bira kan isin biraa ba'ee jiru meeqa walitti lakkoofsisaa jechuudha? Kaaseta sadii. Sadii baastanii hawaasa biraan geessan. Maaliif achi kadir maaliif hawaasa biraa dhaabdan isin rakkoo maaliitiif nama isin deeggaru dhabdan immoo rakkoon haqqiidha kun namni na deeggaru si jiru garuu kaaseticha kana keessa wanta irraa dhaabuu danda'e amma har'aallee namatti hin himne kaasetii kana keessa bu'anii yoo dhaqanii diiganii booddee maal namatti fidaa qur'aana qara'uu kanarraa mudaakaraa kanarraa daawaa adda addaa kanarraa barsiisaa sibyaanota kan barsiisan booddeenuma dhalataan kun duudhaadhuma lafaa ol ka'u zamanaawii kana duukaa bu'a ilma asrii kana duukaa bu'ee bada miti jara kana barsiisuu irraa nama hambisaa qur'aanaaf zikirii irraa na hambisaa kanaa jechuudhaaf dhaqee immoo booddeetti maal na baasa dheebuu duniyaa namatti buusa isa kana booddee maal namatti fida hubba riyaasa namatti fida sodaanan qalbii keessaa qabu iyyuu kana miknaata kanaaf jecha mul'achuudhuma hin barbaanne maaliif wanti mul'achuu hin barbaannee fi an nama harka ofiitiin kassabatee bulu naannoon immoo kan natti ijaarame immoo kan ati maaloo taate jedheen sababaa nafsiin kan koo ba'u Tigireen silaa kan na ajjeeftu ji'a 3 bultii 3 daggala turee kanan waanan ta'e irraayyuu dubbachuun irraa dhaabbadde alana maaliin ummata kana keessa taa'e waan ummataafni mootummaan darbe kun fidee ummataan ga'u sabsabaa keessa taa'e ummata irraa deebisuu malee baanii dubbachuu kanarraa hajaan godhan. Mee achi kadir kaaseta kana amma osoo kaa'ame namni gargaaru jiraate kaaseta torban kana hawaasa biraan ga'uudhaaf akkam dandeettii qabanii? Namni isaan gargaaru jiraate kaaseta amma jiru kana kallattii danda'amuun yoo namni hin deeggarate achi kadir hawaasa islaamaa biraan ga'uuf mooraalee qabu akkam niyyaa qabu? Namni niyyaa qabaatutu argame katabaan sana bira jira
qubee innaa ilaalamu arabiffaan katabame alaan abbabamu qubee afaan oromooti qubee afaan oromoo sammaa barumsa idileetti deebi'e miti qubee arabiffaati waan kanaan malee tuubbaan isaa argama ta'e itti mandheessaa ture. Dandeettiin qabu nama baasuutti istuudiyoo ani ijatu na didega ija sillee dhaqee mursiifadhee lama deebi'ee marayaa bitadhee galee marayaan sun kan aduuti malee kan nan fayyanne waan ta'eedhaaf ani ofii kooti sijjii garaa muramaadha ka waan argumiti amma xabala dhaqee ijji sun naan tashaashaalle ciraasa namni immoo fuudhee itti fayyadamu yoo jiraate shee Amiina birooti shee Gaaliidha badaa dhufanii na dubbachiisanii jennaanis dubbadhee yoon ija muradhee dhufee muradhee jedhee nan dhufaa Adaamaatti dhuftee qaddaamaa naan jedhan yoo ta'u baate immoo ummata kana danda'utiyyuu fuudhee hawaasaan siigaa nan ishii jedheenyaan kana malee namni fuudhee hawaasaan ga'oo jiraate malee ani ofii kooti dandeettiin qabu. Beekaa kaaseta kana baasuu irratti namni isaan deeggare hiriyoottan keessan isin deeggare eenyuun fayyi? Kaaseta baasuu irratti immoo Yeroo sana jechuudha. namni na deeggaruudhaa fi kaaseta kana baasii naan jedhee deeggarsa namni naa godhe gizee sana keessaa Ajiibuu Bushraati. Ajiibuu Bushraa maashaallah. Nama isaatiin. Inni nama ijoollee qe'ee keenyaati. Kanatiyyuu deeggarsa naa godhee kan immoo irratti bareechee manoo gargaaree immoo farankaa immoo naa liqeessee na erge Aji Maamudee Adam. Maashaallah. Deebee immoo Ibraahim deebee immoo Aji Ibraahim Mahamud kan jedhamu achuma naannoo koo irraayi. Jara kana sadanii kan gargaarsa naa godhe. Maashaallah. Umurii yaa rabba dheeressu. Mee Aji Kadir. Abeet. Amma ilmii kana babbaratanii umurii isaa waggaan isaan yookaas yeroon isaan ilmii rabbii kana baratan walumaa galatti waggaa meeqa ta'a? Kan hin baradhemu egaa ani deddeemsa keessaa irraa cituudhaaf achi goruu gidduu gara waggaa 17 wajjin rakkachuun ko. Waggaa 17 ilmii rabbii baratan. Xaaqiyaa danda'a xaaqiyaa ittiin gurguradha isiidhuma kananiyyuu uffata eenyuudhaan bitadha malee uffata kan kootii fi kitaaba wayitiin bitannaa kitaaba amman kanaan dura taa'aa beeqara'e kitaaba ergisaati. Wantan itti allaqes galee dhume namaa. Eegan immoo Suudii dhaqee immoo kitaaba jabaa immoo bareechee bitadhee galee kitaaba gara kiiloo 100 wayiin bitee fide uummatumatti facee uummata fayyadaara mana bira kan jiru fiqa sunnaadhaa fi tokkitti bichaa fiqa sunnaa malee kan na bira jiru hin jiru. Uummatumatti hiratee gaayata lamaanii kan jedhamu jira tafsiira Safwaafaa na biraa eega fuudhamee tureera tafsiruun katiirfaa namatu fudhatee itti fayyadamaara malee ana bira wanni jiru kitaaba aqiidaarraa kitaaba kiiloo 50 kanan fide aqiiduma kitaaba gaggabaabaa na bira habbaa 3-4 ta'een beeku kan na bira jiru hiramee dhume namatu fudhatee fide abbaan fudhate naan deebi akkas. Aji Kadir manzuumarraa kan isaan hawaasa biraan ga'an kaaseta sadiidha akka jiru 7 amma kan isaan barreessanii jiranu. Mee ammas hin barsiisaa jirtan moo biyya hawaasa islaamaa maaliin tajaajiltan naannoo keessa? Amma naannoo kan kootiitti amma nije qabuu fi humna qabu irratti daawaan dhaabne. Daawaa godhaa turte. Waamicha karaa daawaa kana duukaa gargaarsan godhee amma immoo deebi'ee amma kana keessaa quraana barsiisuu takka irraa hin cinne. Ammallee umurii keessan. Halkanuma irraa kan guyyaa immoo ta'u guyyaa immoo qabanii irratti na hiisisanii akka itti barsiisuun dhabe. Egaa halkan hin barsiisaa jira innumta halkan itti barsiisuyyuu namni karaa dhaabatee ijoollee isa biyyi kanatti furguggee darbataa dhakaa'ee darbataa doorsisaa dhaqee gandatti mataa karaa itti cufaa dhaqee gandatti mataa tan malee reefanii ganda dhabe egaa ijoolleen babbaranii timirtiitti barumsa barataa uummanni kun na gargaaran uummata suunaa irraa daallee irraa waa yaraadhaa utuma nunee keessaa namni kanumti kan diini kana irratti bareechee na gargaaru waxxaatii achi keessa jiru isa amma har'a kanan na gargaaraara malee kan biraa kana gargaaran jiru kamiin na hojjetuus haa ta'u waan irra kadhe na gaafatuus haa ta'u uummanni naa wajjiniin jiru uummatuma uutaanone maayibaasiin uutaanone hunda kanan keessaa abalu jedhee gadi hambisu jiru. Islimnaatti immoo toohiidni sichi shirkii tokko dhufee keessa galee biyya kana jeeqa jechuuf iraada rabbiitiin. In danda'amu cooraa keessatti namni shirkii bal'isu. Maashaallah mee sheekatu isin hin fageessin ammasii. Sin gaatiraa keessatti mudannoo isin mudate keessaa guyyaa 9 osoo waan nyaatiin bultanii jedhan akka wanni kun dhugaadhaa mee gabaabsaati. Haqiiquma kun bultii 9 keessaa qariyaan koo Abdubbaa Foogii kan jedhamu dhukkubsannaan qaallittiin ani dhaqeen tafsiiran qaraa tafsiiran meenyuu kanan qaraa tafsiira saawiidhaan inni dhukkubsatee asmii qabamee ciisa qufaa. Daasiin horiidhaa ijaaramee waggaa 2 keessa bule isaanii isa baddeessaan coraamee itti hirkifame dhoqqeen miila keessaa ol fuudhee
ganna keessa boo kan ol qaqqarame jirmaan tumeetan isa irra baala cabsadhee ji'a torbarra ciisee kadhee. Egaa kanaafi achitti bultii 9 kanan afaaniin qabatuun jedhin caatii ijoollee naa kennitu lama nobbola kooti kan wasila koo dugdu beekoo kana jira. Manni lammoota kooti ila akkana fuullee gara qurbii qararoo jedhan jira. Qurbii calalaqii jedhan jira. Gaaf tokkitti abduun sun fayyee nageessee naan biddeena ajaa'ibaa achitti nyaadhee gale malee amma inni dhukkubsatu takka waa afaaniin hin qabu. Guyyaa 9 teessan dubbiin kun dhugaa. Guyyaa 9 akiikuma guyyaa 9. Maashaallah Gaaji Kadir nama abbaa manzuumaa gizee jalqabaa biyya keenyaati. Dhalataa godina Jimmaa aanaa Saxxammaati. Amma bakki isaan jiraatan godina Boonnoo Beddellee aanaa Cooraa Qumbaabee naannoo Uutaa bakka jedhamudha. Nama seena qabeessa maashaallah murii keessan keessan malee barakaa guddaa rabbi nuuf haa kaa'u. Meesin amma abbaa ilmaan meeqaati? Ilmaanii 7 qaba. Ijoollee dhiiraa 4 fi durba 3dha kanan qabu. Dhiirri tokko katamaa Qumbaabee galee jira, tokko immoo fuunee barateetuma 10 fitee mana na bira jira. Mucaan durbaa tokkos immoo 12 fittee na bira jirti. Kamtu Qur'aana ijoolleen gizeen deemu salan jiru naa qaraas ijoollee kana lammaan. Alhamdulillahi rabbi galatana gahu 7 kan immoo Qur'aanuma qaraasifadheera. Mee hawaasa islaamaatiif dhaamsisin gara islaamaatiin xumuratti yoo jiraate. Egaa dhaamnani hawaasa islaamaatii dhaabu wantan dhaamuu fi qabu awwaluman naa lafaa kaanu ilmoo fi tarbiyata islaamii irratti tarbiyata duniyaa tun taane diinii irratti guddifachuu soduma rabbii kana qabaatanii soda rabbiitiin jiraatanii rizqii duukaa bu'uu addunyaan guuteedhaan dhufa isuma kana ammatti ittiin jiraatan kana kassabataa mataa ofii danda'anii arraba ofii uummatarraa eeggataa azaa ilmaan ofii immoo uummatarraa eegaa ilmaan islaamaa kana diinii afaan barsiisaa jiraachuu wanti fakkaatu hin jiru. Kanuma kanaafi dargaggoon immoo amma jireenya isaa barumsuma diinii fudhatee barumsa diiniitiin jiraannaan karaan diina tawhiidiin keessa quba kaan hin jiru. Inshaallah. Umurii keessan illee barakaa guddaa rabbi nuuf haa kaa'u. Amiin. Kabajamtoota hawaasa keenya bakkoota garaa keessanii foddaatiin daawwachuu jirtan turtiin Aji Kadir Enneeboo abbaa munaashida keenya beekamaa gizee jalqabaatii fi nama seenaa guddaa qabu nama ilmii guddaa qabu nama shirkii balleessuudhaaf biyya keenya keessatti shooraa guddaa taphate bakki isaanitti argama nama saatii kana godina Boonnoo Beddellee aanaa Cooraa Qumbaabee naannoo Uutaa turtiin isaa wajjin goone kana fakkaata hawaasa keenya jaallatamaa fi kabajamaa asumaan hiriyootan keenya ijoolleen akka wanni kun miidhagee bareedee hawaasa islaamaa bira ga'u sagantaa kana akka bareedu miidhaguuf nu gootan hedduu galatoomaa inshaallah rabbi barakaa sina godhu. Asumaan hawaasa keenya bareedaa sagantaa keenya kana fakkaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kankoo Shukurii Faarsii jedhama. Godina Boonnoo Beddellee aanaa Cooraa ganda Utaamanii jedhama. Seenaa Aji Kadir Muhammad kanarraa akka beekamu isaan ulamaa'ii guddaa beekamaa akka biyya keenyaatti yeroo jalqabaati uummatuma gara kufurii irraa as deebisanii gara diina islaamitti nama fidaa turan keessaa isaan tokko abbootii keenyaa fi akaakilee keenya irraa akka dhagaa turretti isaan nama yeroo jalqabaatiif shirkii irraa uummata dhowwee gara kanattis fide. Isaanii yeroo ammaa kana duraan yeroo hunda qabanutti hojiis illee nama hojjetatee bulaa turedha. Yeroo ammaa kana immoo dadhabanii waan jiran uraafisuma dadhaban bakkeeraan ijoollee qaraatuutu jiru. Ijoollee islaamaadha amma barsiisuutti jiru dandeettii makanaa waliin jechuudha. Amma ijoollee minuma isaanii kanaan wal qabatee maadiin al-islaam irraa gadi hin teenye amma wanaa qaraasuma. Jabaadha of jabeessi karoora haaraa baasii milkeessi waan har'aa hojjuu yerootti hin kennin har'uma hojjaadhuuti xumurii har'a karoorsi kayyoosi duraa milkeessi.